humni qilleensa Itoophiyaa ayyaana isaa waggaa 90ffaa isaa sadaasaa 20 akka bara 2018 ni kabaju kan jedhu hangafoota oduuti. Eegaa kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaala Madda Walaaboo Miidiyaa akkuma Madda Walaaboo Miidiyaa irraa yeroo maragama keessaniin kan geenyu oduudha. Oduudhaan kan isin faana turu ana Anisu Ahmadi Hammadumaatti nu faana tura nu hordofan afeerraa keenya. Jalqaba irratti hangafoota oduutiin isiniif eegalla. Itoophiyaan yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa 32ffaa kan keessummeessu ta'uun filatamee akka jiru dhagahamee kan jiru. Lammiileen Itoophiyaa 17,000 ol Suudi Arabiyaa fi biyyoottii garaagaraa keessatti hidhamanii turan gadhiifamanii gara biyyaatti deebi'uun dhagahamee kan jiru. Addunyaan gara jabinummaa Suudaan irratti raawwatamaa jiru kana dhaabuudhaaf mootummaan gamtoomanii waamicha dhiyeessaa kan jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump himannaa BBC irratti banee jira kan jedhuu fi oduulee kanneen biraa kan harkaa qabnudha. Isin ammadumaatti faana turaan hordofaan afeerraa keenya chaanaala keenya subscribe like godhuu hin dagatina. Humni qilleensa Itoophiyaa ayyaana isaa waggaa 90ffaa isaa sadaasaa 20 akka bara 2026 ni kabaja. Ajajaan ol aanaan humna qilleensaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa sadaasaa 20 akka bara 2018 kabajuu ilaalchisuudhaan ibsa kennanii kan jiranidha. Humni qilleensa Itoophiyaa humna namaa bu'uuraalee loltummaa fi akkasumas dameewwan biroo irratti of cimsaa jiraachuu Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dubbatan. Ayyaanni humna qilleensa Itoophiyaa waggaa 80ffaa adoolessa 20 akka sagantaa addaatiin xiiqii guddaan kan kabajamu ta'uudhaas Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa eeranii kan jiranidha. Ayyaanni waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa kunis qophiiwwanii fi agarsiisa adda addaatiin kan kabajamu ta'uudhaas eegama jechuudhaanis ibsa isaanii eeranii kan jiranidha. Somaaliyaalaandii fi Puntlaandii e-viizaa Somaaliyaa hin fudhannu jechuudhaan dhagahamee kan jiru. Somaaliyaalaandiin e-viizaa imaltoota Somaaliyaa irratti argaman gara daangaa ishii seenuudhaaf seera qabeessa akka hin taane himtee kan jirtu. Ministeerri Immigireeshinii fi To'annoo daangaa Somaaliyaalaandii ibsa jalqaba torban kana keessa akka baasetti imalli e-viizaa Soomaaliyaan qabattee garas deemu akka daangaa isii hin seenne eertee kan jirtu. Haaluma wal fakkaatuun Puntlaandii e-viizaa Soomaaliyaa akka hin fudhannes beeksiftee kan jirtu. Soomaaliyaan hojmata immigreeshinii ammayyeessuudhaaf jedhan imaltoota gara deeman e-viizaa akka qabatan fulbana bara 2025 keessa kan beeksifte ta'us eeraa kan jiru. Somaaliyaalaandii fi Puntlaandii garuu imaltoota daangaa ishii otoo hin darbin akka to'annoo daangaa irratti taasisanis eeraa kan jirudha. Somaaliyaalaandii xayyaaraa fi ministeerota aviyeeshinii ishee irratti eeyyama akka hin argannes daangaa xaliyaa ishee akka hin babal'isnes dhorkitee kan jirtudha. Waajjirri immigireeshinii Soomaaliyaa irrattis dhimmoota kana irra deddeebiidhaan eeramaa akka tures eeramaa kan jiru. Kunis kan hin milkoofne jechuudhaanis eeraa kan jiranidha. Lammiileen Itoophiyaa 17,000 ol Suudi Arabiyaa keessatti manneen hidhaa fi akkasumas giddugala tursiisamaa turan gara biyyaatti deebi'amuun isaanii dhagahamee kan jiru. Fulbana 15 bara 2025 kaasee lammiileen Itoophiyaa Suudi Arabiyaa manneen hidhaa gara biyyaatti deebi'uu fi akkasumas giddugala keessaa kanneen tursiifaman 17,000 ol gara biyyaatti deebi'uudhaas ministeerri dhimma alaa biyyattii beeksisee kan jirudha. Ministeerri ibsa isaa sadaasaa 10 baaseen akka eeretti lammiileen kanneenis rakkoowwan garaagaraa biyyattii keessatti mudataa ture wal qabatee jiddugalaa fi mana hidhaa keessa warreen ture guyyaa har'aa biyyatti deebi'uudhaas eeranii kan jiranidha. Hojiiwwan ijoo hariiroo alaa fi keessaa tokkummaa dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffatu ta'uudhaas ibsanii kan jiranidha. Ministeerri imaamaticha sirnaan hojiirra oolchuudhaaf hojjechaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Lammiileen Suudi Arabiyaa biyyatti galchine cinattis Yemenitti lammiilee haala ulfaataa keessa jiran nama 36 dabalatee akka ta'es eeranii kan jiranidha. Kana malees Maayinaamaarii fi Laa'oosii fi Kaamboodiiniyaa akkasumas biyyoota biroorraa lammiilee haala hamaa keessa jiran kanneen keessatti kan galfaman ta'uudhaas eeraa kan jiranidha. Kaanis tattaaffii itti fufaa kan taasisan ta'uudhaas eeranii kan jiran. Itti dabaluudhaanis waggoottan 4 darban keessatti baha giddugaleessaa fi Afrikaa biyyoota Eeshiyaa kanneen akka Maayinaamaarii fi lammiilee 5,000 ol gara biyyaatti deebisuu akka danda'anis himanii kan jiranidha.
Itoophiyaan bara 2027tti yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa addunyaa akka keessummeessitu pirezidaantii yaa'ichaa kibxata har'aa miidiyaa Rootarsiif mirkaneessee kan jirudha. Filannoon keessummeessituu yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa 31ffaa bara dhufu gaggeessituuf ammallee waliigaltee xumuraa irra gahuudhaas haa ta'u malee yaa'ii bara 2026 kanaaf immoo biyyoonni akka Awustiraaliyaa fi Tarkii sagantaa qopheessummaa wal dorgomaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Awustiraaliyaan yoo carraa kana argate odola Paakistaan waliin ta'uudhaan yaa'icha kana kan qopheessu ta'uudhaas beeksiftee kan jirtudha. Kunis bakkeewwan jijjiirama haala qilleensaa addunyaa irratti baay'ee saaxilamoo ta'an keessaas tokko ta'uudhaas addatti ilaalaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Biyyoonni hirmaannaa konferansii kana kan bara kana gaggeessanii fi konferansii bara 2027 magaalaa guddittii Itoophiyaa Finfinneetti akka gaggeeffamus guyyoota jalqabaa yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa 30ffaa ta'uu jalqabame yookaan wiixata kaleessaa waliigaltee isaa pirezidaantii yaa'ichaa Ander Kooliyaar Duulongoo ibsanii kan jiranidha. Dabaluunis filannoon kun ammallee sirna ittiin raggaasifamuu qabu ibsuudhaan kunis kibxata har'aa irratti kan raawwate jedhamee eegama. Jillee biyya industirii guddattee irratti hirmaatan keessaa tokko maaliif rakkoo kana uumuuf tilmaamuu akka hin dandeenye ta'uudhaas Rootarsitti himanii kan jiranidha. Itoophiyaa fi Naayijeeriyaan sagantaa bara 2027 qopheessuudhaaf baatii fulbanaa irraa jalqabee waliin dorgomaa akka ture Itoophiyaan kaadhimamtuu konferensichaa akka taaniif manni marii biyyoota Afrikaa sagalee guutuun mirkaneessuu isaaniitis madde Rooters himee kan jirudha. Walgahiin jijjiirama haala qilleensaa kunis addunyaan biyyoota garaagaraa irra naanna'uudhaan kan gaggeeffamaa turee fi konferensiin bara kanaatis magaalaa Amaazon Beelemaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru ta'uudhaas eeranii kan jiran. Filannoo keessummeessitoota bara dhufuu gareen Awurooppaa dhihaa fi kanneen biroo keessatti ji'ootaaf kan gaggeeffamaa ture hoggaa ta'u Turkii fi Awustiraaliyaan keessummeessuudhaaf sagantaa ta'uudhaas tattaaffii cimaa taasisaa jiraachuus eeranii kan jiranidha. Kaariyaa Diiloogoon akka himanitti biyyoonni garee Awurooppaa dhihaa keessa jiran dafanii akka murteessanis wiixata kaleessaa dhuma irratti yaada dafee murteessuu baatan immoo konferensiin kun gara biyyoota dhaabbata qilleensa gamtaa Awurooppaa ta'etti Jarman magaalaa Boonitti kan gaggeeffamu ta'uudhaas ibsanii kan jiranidha. Gartuun mirgoota mootummaa gamtoomanii UN addunyaan gara jabummaa Suudaan Al-Fashir keessatti raawwachaa jiru kan dhaabuudhaaf waamicha dhiyeessuun hamma duguuggaan sanyummaa labsamaa jiru eeguu akka hin qabnees akeekaa kan jiranidha. Gartuun finciltoota RSF ebila bara 2023 kaasee loltoota idilee Suudaanii waliin wal waraanaa akka turanii fi onkoleessa 26 bara 2025 iddoon waraanaa cimaatu dhiha Daarfur keessatti qabatee akka tures eeramaa kan jiru. Erga gareen kun ji'oottan 18ffaaf erga marsan booda Al-Fashir qabatanii mootummoonni gamtoomanii fi dhaabbileen mirga namummaa ajjechaa sanyummaatiif ukkaamsa dabalataa gara jabinummaa raawwachaa jira jechuudhaanis gabaasaa kan jirudha. Yeroo haasa'aa jiru kanatti gochaalee gara jabinummaa raawwachaa jiraachuu isaanii kan beekamudha. Jechuunis komishiniin mirga namummaa mootummoota gamtoomanii Valker Turkii AFP'tti himanii kan jiranidha. Komishiniin kunis dabaluudhaanis namummaa suukanneessaa kan ta'e marfamee akka jiruu fi nyaanni hin argamne bishaan tokkolleen hin jiru, namni nyaata dhabee bineensota nyaachaa jiraachuu fi fakkeenyaaf qolola boqqolloo nyaachaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Kutaalee tokko keessatti hongeewwan mudachaa jirus akeekanii kan jiranidha. Ammallee abdii kutachuudhaan daa'imman beelaan du'aa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Erga RSF qabatee waajjira isaanii namoonni haala suukanneessaadhaan akka baqachaa jiranis yaalanii kan jiranidha. Rasaasaan rukutamuu fi ajjeefamuudhaan julmaan dhumuun gocha guyyaan guyyatti raawwachaa jiru ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Garichinis haala ajaa'ibaatiin biyyattii keessatti rakkisaa jiraachuu fi rakkoowwan kunis yeroodhaa gara yerootti itti dabalaa jiraachuudhaan uummanni baqatee gara iddoo biraatti socho'aa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Hanga ammaatti lubbuun namoota 1000 lakkaa'anii biyyattii keessatti dhumanii akka jiranis eeranii kan jiranidha. Hariiroon Ameerikaa fi Saudi Arabiyaa gidduu jiru keessatti dhimmoota barbaachisoo hedduu kanneen waliigalteewwan nageenyaa Israa'eel waliin hariiroo uumuu irrattis yeroo baay'ee kan mul'atu ta'uudhaas ni eeramam. Mootiin gonfoo Suudii Mohammed bin Salmaan yeroo dhiyoo as Ameerikaa ni daawwatu jedhamee kan eegamudha. Dhimma Saudi Arabiyaa xiyyaara waraanaa F-35 Ameerikaa irraa bituu isaatis deebii ijoo deebisaa akka jiranis eeranii kan jiranidha. Ministeerri waraanaa Ameerikaa waliigaltee doolaara biliyoona hedduun tilmaamamu
kan raggaa'ise hoggaa ta'u waliigalteen kunneen Saudi Arabiyaan xayyaara 48 US irraa akka bittus beeksistee kan jirtudha. Reuters qondaaltonni sagantaa F-35 kun kan beeksise waabeeffachuudhaan dhimmoota kanneen irrattis gabaasa ibsa garagaraa kan akka tures ni yaadatama. Haa ta'u malee yeroo kanattis karaa waliigaltee kana ifa waan hin taaneef waliigalticha xumuruudhaan hayyama qaamolee sadii akka ta'ee fi mootummaa Ameerikaa, pirezidaantii Ameerikaa fi akkasumas kongiresii kan gaafatu ta'uudhaas eeramaa kan jiru. Saudi Arabiyaan waliigalteewwan kunneen seeraan mootummaa Ameerikaa qofa osoo hin taane paarlaamaa irrattis raggaasifamuu akka qabus eeraa kan jiranidha. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trumpis turtii BBC waliin taasiseen karoorri kunis kan fudhatama dhabsiisu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Yoo kongireesiin Ameerikaa hin deeggarre qofa akka ta'es eeraa kan jiranidha. Waliigaltichi kunis kan wal qabatee dimokiraatotaa fi akkasumas miseensonni kongireesii hariiroowwan Saudi Arabiyaa fi Israa'el idiletti akka deebi'u dhiibbaa isaanii taasisaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Trump waliigaltee kana raggaasisuudhaaf tarkaanfii seeraa kan fudhatu fi Saudi Arabiyaan akka michuu tarsiimoo waan ilaaltuuf ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Kanaafis imaamata alaa USA jala fedhiiwwan nageenya ishee guutuudhaaf kan barbaachisu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Akka xiinxaltoonni dhimmoota kanneen irratti hordofuudhaan eeranitti pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump yoo USA'n ulaagaa nageenyaa Saudi Arabiyaa guutuu diddee Saudi Arabiyaan meeshaalee kanneen diina Ameerikaa kanneen akka Chaayinaa fi Raashiyaa irraa bitachuu akka dandeessus yaaddoo guddaa qabanis eeraa kan jiranidha. Saudi Arabiyaan xiyyaara waraanaa dabalatee meeshaawwan waraanaa fi akkasumas nageenyaa gosa biroo bitachuudhaas akka dandeessu ibsitee akka jirtus eeree kan jirudha. Yaaddoon Israa'el waliigaltee kana irratti sammuu waliigalteen kun hojiirra ooluudhaaf imaamatoota alaa Ameerikaa irratti jijjiirama guddaa kan argisiisu ta'uudhaas ni mala jechuudhaan yaaddoo qaban ibsan. Keessumattuu olaantummaan humna waraanaa Israa'el baha giddu galeessaa keessatti qabdu murmuu akka dandeessus eeraa kan jirtudha. Haa ta'u malee waliigalteen Saudi Arabiyaa waliin godhame kunneenis haalduree fi akkasumas ulaagaa bulchiinsa waraana Israa'el naannicha keessatti mirkaneessuu of keessaa kan qabaachaa jirtu ta'uudhaas eeraa kan jirudha. Trump waliigalteewwan kanneen xumuruu akka barbaaduu fi akeeka hooggansa Saudi Arabiyaa akka hubatuu fi Trump kaayyoo Saudi Arabiyaa daangaa ishee eeguu bira darbee akkaataa ittiin amanu jechuudhaanis gabaasa isaa keessatti eeree kan jiru. Ogeeyyonni akka jedhanitti Israa'el Ameerikaan xiyyaara waraanaa F-35 Saudi Arabiyaaf akka gurgurtu hin barbaaddu jechuudhaanis eeraa kan jiranidha. Akka gabaasa miidiyaan Israa'el walitti dhufeenya biyyoota baha giddu galeessaa biroo waliin qaban gara idileetti yoo hin deebine waliigalteewwan kun gara fuula duraatti nageenya Israa'el irratti balaa guddaa fide jechuudhaanis eeraa kan jiranidha. Yaaddoon ishii inni guddaanis dhimma Filisxiim yommuu ta'u Saudi Arabiyaan daangaa bara 1967 irratti hundaa'uudhaan mootummaa Filisxiin walaba ta'uu uumuudhaas akka karoora qabdu ta'uudhaas ni amana. Kun immoo marii kamiyyuu egeree baha giddu galeessaa irratti taasifamaa jiru haal duree kan baatu ta'uudhaas eeraa kan jiranidha. Israa'el Saudi Arabiyaan teeknooloojii xayyaara waraanaa F-35 Raashiyaa, Chaayinaa fi Iraanii waliin qooddachuu kan dandeessu ta'uudhaas sodaa guddaa qabaachuudhaas eeraa kan jirtu. Yaada wal fakkaataa jalqaba bara 2020 yeroo Ameerikaan waliigaltee Abrahaam jalatti jettiiwwan F-35 United Arab Emirates gurgurtee turte kan akeeku ta'uudhaas eeraa kan jiranidha. Haa ta'u malee waliigalteen kunis gara fuula duraatti deebi'uu akka hin dandeenyes eeraa kan jiru. Haalli waliigaltee kanaatis Ameerikaan haaldureewwan xayyaaraa kana itti fayyadamu dabalatee hojiiwwan xayyaarichaa irratti daangaawwan hedduu kan kaa'u ta'uudhaas ibsa isii keessatti ibsitee kan jirtudha. Kallattiin hariiroo Saudi Arabiyaa fi Ameerikaa garuu jijjiirama guddaa argisiisaa jira jechuudhaanis yaaddoon biyyoota garaagaraa kan qaban ta'uudhaas eera. Trump marsaa lammaffaa isaa keessatti waliigaltee meeshaalee waraanaa Saudi Arabiyaa waliin taasisuu karaa banuudhaas eeranii kan jiranidha. Akka odeeffannoo White House Ameerikaa irraa bahe kan mul'isutti Ameerikaan Saudi Arabiyaa waliin waliigalteewwan doolaara biliyoona 600 mallatteessuudhaas eeranii kan jiranidha. Waliigalteewwan ittisaa doolaara biliyoona 142 tti tilmaamamu qaama waliigaltee bal'aa kanatti waliigaltee kanneen Saudi Arabiyaan xayyaara waraanaa F-35 USA irraa ni bitti jedhamee kan eegamu ta'uudhaas ni eerama.
Trump BBC maqaballeessummaa jechuudhaan beenyaa doolaara biiliyoona tokkoon himachuudhaas gaafatee kan jiru. Dookumentariin BBC'n hojjetee ture keessatti haasaa Trump akka hin taanetti dhiyeessuun ifa baasuudhaan Trump beenyaa doolaara biiliyoona tokko BBC akka himatus eeree kan jiru. Abukaadoon Trump himannaa BBC irratti banuudhaan miidiyaan USA gabaasee kan jiru. Akkasumaanis guyyaa har'aatiis Trump BBC irratti tarkaanfii seeraa fudhachuudhaas akeekkachiisee kan jiru. Haasaa Trump dookumentarii BBC Panama irratti akkaataa ittiin sororfame komii kaasuu hordofuudhaan Trump maqaballeessummaa BBC irratti himannaa seeraa akka banus akeekkachiisee kan jiru. Gariin seeraa Trump xaliyaa BBCf ergeen dookumentariin haasaa Trump akka hin malletti dhiyeessite hanga sadaasa 14tti deebii qubsaa hin kenninu taanaan tarkaanfiin doolaara biiliyoona tokko akka irratti banamus eeranii kan jiran. Haasaan Trump ammajjii bara 2020 akka taasiseen akkaataa BBC'n Paanaaroomaa irratti dhiyeessee akka waan ummanni bahee Capitol Hill haleelutti fakkeessuu isaaniitis komii guddaa dhiyeessanii kan jiranidha. Hojii gaggeessitoonni BBC sababa kanaan aangoo gadhiisan Deborah Tarnisii fi akkasumas Tis Divine BBC akka gadhiisanis BBC'n akka dhaabbataatti instituushinii loogoo miti jechuudhaanis falmaa kan jirudha. Gareen seeraa Trump xaliyaa dilbata darbe BBCtti ergeen dhaabbanni BBC ifatti bahuudhaan dhiifama gaafachuudhaan maqaballeessummaa pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump irratti baname beenyaa madaaloo akka kafaluu qabanis eeranii kan jiranidha. Dabaluunis BBC waa'ee Trump odeeffannoo sobaa maqaballeessummaaf hiikaa hin malle kennuudhaas gabaasanii xaliyaa irratti barreessanii akka turanis kan yaadatamudha. BBC'n gaafii garee seera Trump dhiyeesse kana hin guutu taanaan maqaballeessummaa fi himannaan doolaara biiliyoona tokko akka irratti banamus akeekkachiisanii kan jiranidha. Tattaaffii hawaasa isaa biratti odeeffannoolee garaagaraa gama keessaniin gahaa akka turre ni yaadatama. Akkasumas oduu sagantaalee fi qophiiwwan garaagaraa gama keessaniin gahaa kan turredha. Guyyaadhaa gama guyyaatti gama peejii Facebook